gooti aadaa Goliyaadiin karoofoto waa'ee saba isaatiif naaf amarrummaa isa kan nyaatu Oromoon yaabaate isa kan guddanneef nu kunuunsu gooti galagalchu loltuu diinota isaan yoomsu. Akka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Birmaduu Miidiyaa akkam jirtu nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aatti mata duree mul'atu kana waamicha hiriira nagaa addunyaa guutuu kan jedhu hiriira nagaa Oromoodhaaf saba Oromoodhaaf sagalee ta'uuf rakkoo biyya Oromoo keessa jiru ibsuuf waa'ee hiriira nagaa kana namooti nu ibsanii namoota lamanii of bira qaba. Utuun hin turin keessummoota koo wajjiniin wal isin barsiisa. Keessummaan koo inni jalqabaa obbo Jamaal Ganamooti. Obbo Jamaal Ganamoo hedduun keessan ni beektu jedhee yaada. Obbo Jamaal baga nagaan dhuftan. Baay'ee galatoomaa Dr. Hambisaa Ulfaadhaa carraa kana nuu kennuu keessaniifis baay'ee galanni guddaan isiniin mala hojii hojjetaa jirtan walumaa galattuu kanuma tokkottis akka Birmaduu Miidiyaattis waa inni galata isinii haa deebisuun jedha fayyaa ta'a. Galatooma. Keessummaan koo lammataa immoo obbo Abdii Badhaadhaati. Obbo Abdii baga nagaan dhuftan. Galatooma baga nagaan nu eegdanii isinillee hiree kana nuu kennitanii akka waa'ee quuqama saba keenyaa fi rakkoo amma jirtu kana ibsachuudhaaf fayyaa ta'an jedha akkasumas Dr. Galatooma. Baay'ee galatooma. Dura utuu waanii kana waa'ee hiriira kanaa walii wajjiniin hin haasa'ini isinii dhaaba bakka buutanii dhuftani kanaaf waa'ee dhaaba bakka buutanii yoo nutti himtan. Obbo Jamaal isiniin eegalu. Baay'ee galatooma ani jaarmaa lama keessa jira. Egaa ammaa fi jaarmoota lamaanuu daayirekti bakka bu'ee otoo hin ta'in hiriiruma kana warra qindeessu keessa tokko ta'uudhaani jaarmoonni ani keessa jiru immoo tokko waldaa hawaasa Oromoo Minisootaati barreessaadha. Lammaffaa immoo waltajjii marii Oromiyaa Global Forum achirratti immoo koree hojii gaggeessituu irratti mataadha. Amma garuu wanti qindeessaa jiru waliin qindeessaa jiru jaarmoota 26 so hawaasota hedduu akkasumas immoo jaarmoota wal gargaarsaatiin gara jaarmaa 26 taanee qindeessaa jirra. So achi keessatti jaarmaa tokko akka biraa tokko irra emphasizing goone jechaadha hundi isaaniitti wal qixaa abbaa dhimmaa waan ta'aniif fayyaa ta'a. Baay'ee gaarii. Obbo Abdii waan itti dabaltan yoo qabaattan. Lakkee waan itti dabaluun qabu kaka'umsuma rakkoo haalama jiru kana keessatti teenyee ilaaluun rakkoo sanaafuu qaama rakkoo sanaa ta'uu qaama furmaataadha jennee waan ilaalleef har'allee sagalee ta'uun dirqama keenya waan ta'eef as hin jiraannillee. Baay'ee galatooma. Egaa walii duubaan tartiibaan waa'ee hiriira waamamuu kana hiriirri kun waa'ee maalirratti waamama? Maali xiyyeeffannaan hiriira kanaa isa jedhu yoo nu ibsitan. Obbo Jamaal. Fayyataa Dr. Egaa akkuma namni baay'een quba qabu waan uummata keenya jalaa dhokatee miti. Sababaan guddaan hiriira kanaaf nu baasu waan Oromoo irratti waggaa 150 deemaa ture. Keessattuu immoo waggaa 4 dabran kana caalatti hammaate jechaadha. Baroota erga mootummaan warra gonfoo mootii kufeen booda biyya sana keessatti sabaaf sablammoonni biroos Oromoonis gara wayyaa'utti deemnaa laata kan jedhu abdii guddaa ture. Keessattuu immoo bara 2014 irraa 2018tti gaafa qeerroon Oromoo dhiiga isaa dhangalaasee lubbuu isaa wareegee kumaatamaan uummanni Oromoo rakkoo waggaa 150 keessa jiraate kana keessaa jalaa bahuudhaaf carraan isaa guddataa deemaa dhufaa jira kan jedhu abdii guddaa ture. Maqaa namoonni yeroo waggaa 27 TPLF jalatti uummata keenya fixaa turan carraa argatanii gara aangootti dhufanii wareegama saba kanaatiin uummanni waatu nu wayyaa jedhanii jaarmoonni Oromoo kan karaa hidhannootiin qabsaa'aa turanis kan mootummaa
TPLF mormaa turanis miidiyaaleen keenyas namoonni dhuunfaas aktivistoonnis namni akkuma jirutti baay'een isaa waa wayyaa'uu mala kan jedhu kan abdii godhatee ture. Haa ta'uuti immoo wantichi warri gara aangootti dhufe diinaaf hojjechuudhaaf diina wajjin hojjechuu waan waggaa 27 guutuu shaakalaa ture bakka san irraa wayyaa'uu didee sirumayyuu of duuba gama deebisuutti qajeele jechaadha. So olaantummaan sirna qeenxee kan afaan tokko kan aadaa tokko kan sirna mootii isa kaleessaa suni Itoophiyaa guddittii bareedduu addunyaa kanarratti waan beeksiseef bakka sanitti deebi'uu qabnaa kaleessatti deebina kan jedhu kun ololli guddaan deemaa ture. Ololorraa gara qabatamaa hojii qabatamaatti nama hidhuu, nama ajjeesuu, mana namarratti gubuu, beelaan saba waxaluun waggaa 5 deemaa jira gaama Apiriil dhugan waggaa 5 tahaa waggaa 4 ol guutuu Oromoo irratti deemaa ture jechaadha. Kana namni martuu ni beeka. Hayyoonni Oromoo warri jaarmoota hoogganan ni hidhaman, warri qeerroo fi qarreen Oromoo akka diinaatti ilaalamanii warri silaa aangoora nama fide sun hundi manadhaatti galfaman gara 50 olii manadhaa keessa jiru har'allee. Inni kun ammoo dhiibamee akka maatii isaatii wajjin saba isaatii wajjin hin jiraanne bosonatti akka galu taasifame. Bosonatti immoo diinaa wajjin tumsa waliin godhachuudhaan faannoon Amaaraa otoo nafin, milishaan naannoo Amaaraa otoo nafin, poolisiin naannoo Amaaraa otoo nafin warra silaa Oromoo jibban jedhamee baay'ee beekamu bakka takkatti gurmeessuudhaan Oromiyaa keessaa fi Oromiyaa alatti illee alaallee funaananii saba keenya irratti duullee akka malee hamaan deemaa jira. Kana keessatti immoo namootni Oromoon jaalatu warra akka Caaluu fa'aati ajjeefamanii wareegamanii hagarraa dhugaan isaanii takka hin gallee namni irraa dubbatu hin jiru. Warra akka Abdul Jabbaar warra mirga namoomaatiif falmatan warra jaarmoota hooggantoota siyaasaa hundaaf falmaa ture ajjeefamanii sagaleen isaanii jiru. Abbootiin gadaa Karrayyuu maaliif aadaa keessan kabajjan jedhamee bakka takkatti fixamanii jiru. Egaa wanni kun hammeenni isaa kun ittuma fufee deemaa jira. Dhiyeenna kana immoo caalatti summayyuu hammaataa dhufe jechaadha. Naannoo Wallaggaatti faannoon warra Amaaraa kan mootummaan kun gurmeesse mootummaan naannoo Oromiyaa intalishee naannoo Amaaraa tahee Wallagga keessatti guyyaa guyyaadhaan nama 60, 70, 100 ajjeesuu jalqabanii kumaatamootaan mana irra gubanii buqqisuu jalqabanii qabeenya uummataa saamuun itti fufe. Egaa too kana arginu callisuun akka malee ulfaataa ta'e jechaadha. Kana birattis dabalee naannoo ololli deemus ta'e naannoleen biroo sababa uumamaatiinis sababa immoo namtolcheetiinis beelli baay'ee hammaataa dhufe. Boorana keessatti beelad deemaa jira. Gujii keessatti beelad deemaa jira. Baalee akkasii Arsiin Harargeen Iluu Abbaaboor tuulamni gara Noorziidhaa Walloo takkittummaan naannummaan takkittiin Oromoo nagaa qabdu hin jirtu. Lubbuun Oromoo akka baalaa harcaa jirti guyyaa guyyaadhaan. Otoo kana arginu callisuun immootu iyyuu Waaqa birattis nu gaafachiisa. Seenaan ilma namaa birattis nu gaafachiisa. Qaanyii guddaadhas nuti warri biyya alaa jirru kun akka uummata keenya kan biyya keessa jiru cunqursaan nurra hin jirtu, dhiibbaan guddoon nurra hin jirtu. Kaanee saba kanaaf sagalee ta'uun dirqama uumamaan Waaqni nurra kaa'ee kan jedhuun wal dubbisnee akkuma duratti jedhe gara jaarmoota 26 kan ta'an yaa waanni kun yaada sirriidha. Saba keenyas kakaasuu qabna. Nuti dubbannu malee abbaan iyyatu malee addunyaanis namaan birmattu wallaan namaan birmattu. Kanaaf dubbachuu qabna. Sababa addunyaa biraa hukumachuun sirrii miti nama ofii dubbatetu nama biraa hukumata kan jedhuun wal mari'annee yaamicha kana goone jechaadha. Egaa dubbiin guddaan saba keenya kabeelaan lolaan miidhamaa jiru, ajjeefamaa jiru, buqqaa jiru, manni irra gubataa jiru. Qotatee kan galfachuu hin dandeenye, kan daldalatee galfachuu hin dandeenye, kan barnoota isaa ijoolleen itti fufuu hin dandeenye akkuma argaa jirtan gara miliyoona 13 olii ijoolleen miliyoona 13 ol taatu. They cannot enroll into education this year. Harka 45 waan bara durirra gadi bu'ee Itoophiyaa guutuu keessatti kan jedhamu harki caalaan isaa Oromiyaa keessa. Kana hundumaa laallee sagalee uummata kanaaf ta'uun dirqama waan jaalannee goonu qofa otoo hin ta'in uummata kana irraa dhalannee dhiiga keenya lafee keenya uummata kanaaf sagalee ta'uun nurra jiraa kan jedhu jechaadha. Hedduu galatoomaa Obbo Jamaal. Obbo Abdii isinillee waan itti dabaltanii nuuf himaa. Hedduu galatooma ammallee irra deebi'ee Obbo Jamaal akka gaariitti lafa kaa'ee jira. Haala jiru garuu maal goonaadha amma kan nuti jiru akka sabaatti kufne akka sabaatti ka'uu qabna. Keessattuu uummanni biyya ambaa jirru sagaleen keenya ol ka'ee addunyaa biratti uummanni biyya qabu Oromiyaan utuu har'a biyya taatee
biyya kanatti ambaasaadara qaba. Ambaasaadara isaati iyyaafi jechaadha. Rakkoo Oromiyaan qabdu, rakkoo akkasii qabdi, rakkoo dinagdee qabdi, rakkoo waraanaa qabdi kan jedhee iyyuu fi utuu biyya ta'ee kan bakka uummata sanaa bu'ee sagalee ta'udha. Oromiyaan har'a biyya hin qabdu, ambaasaadara hin qabdu. Ambaasaaddarri ishee nuyi warra biyya ambaa jiru. Nutu iyyuufii qaba. Nutu gadooduufii qaba. Akkuma kaleessaa dargaggoonni keenya cabbiirra buluudhaan of qoqsuudhaan rakkoo uummata keenyaa kana guyyaa tokko miti guyyaa lama miti hiriira kan bahanii keessattuu magaalota akka gurguddoo Minneapolisitti bakkoota adda addaa Awurooppaatti as warra Western akka Seattle kana yoo fudhanne otoo walirraan citiin gariin kan mana hidhaatti guuramantu jiru. Otoo walirraan citiin torban tokko nyaata lagachuutu ture. Kuni maali? Dirqama uumamaati. Har'a kan baanee nuti uummata keenya gaafataa jirru isa har'a rakkataa jiru kanaaf sagalee haa taanudha. Yeroo biyya ambaa kana keessatti sagalee jennu karaa lamaan sagalee kan taanuuf yoo baay'atte tokkoffaa akka sabaatti gadi baanee sabni keenya rakkoo akkasii qabaa addunyaa dhagayiidha. Kana dhageessifachuun immoo yoo hin goone ta'e nama komachuuf hin deemnu jechaadha. Eenyuyyuu komachuudhaaf. Kan lammaffaa waan qabnurraa biyya ambaa jirraa. Biyya ambaa jirru kana keessatti amma dandeenyee qabeenyaan immoo gargaaruudha. Har'a uummanni keenya gara miliyoona 10 oltu beelaan inni uumamaatiin buqqa'aa inni karaan immoo karaa nagaa keessumaayyuu nagaa dhabinsaanii fi mootummaan xiyyeeffannaa uummata sanyii duguuggaa irratti kaasaa jiru karaa lixa Oromiyaa argaa jirra. Uummanni kunillee akka qe'ee isaarraallee fagaatee bakka tokkollee dhaqee hin jiraanne godhamaa jira. Inni beela'es qe'ee isaarraa akka biyyi suni beelli hin jirtu kunoo qamadiyyuu qonnee biyya addunyaa fuuraabsaa jirra. Yeroo jedhamu kana keessatti uummanni keenya miliyoona 10 ol afaanitti guyyaatti tokkollee ofitti qabatee nyaatu hin qabu. Kanaaf kan har'a ambaasaadara ta'ee fi sagalee ta'ee fi iyyuu danda'u nuyi Oromoo biyya ambaa jirru jechuudha. Har'atti rakkoon Oromoo irra jiru, Oromiyaa irra jiru namni hin beekne hin jira yoon jedhe kan hin dhalanne ta'uu qaba. Keessattuu biyya diaasporaa biyya teekinooloojiin itti guddatetti. Kanaafuu akka sabaatti kufne, akka sabaatti gadi baane, qaanii kana keessa jirru kana keessaa haa baanu. Gonfoo qaanii keessa jirra. Alagaan Oromiyaa jedhamtu kana balleesse, afaan Oromoo balleesse, ijoollee akkuma Abboo Jamaal jedhe dhaloota amma keessaa jenereeshiniin amma jiru kun kaleessa nutti himaniiru. Warri diinaa isa har'aas hin jettan kana dhaloota amma jiru kana sammuu dhiqnee balleessinee Itoophiyaa goonaadha. Qeerroof qarreen garuu sana fudhachuuf hin taa'u. Kanaaf qaanii keessa jirra. Qaanii keessaa haa baanu akka sabaatti warri biyya ambaa jirru sagalee uummata keenyaa haa taanu gadi baane. Yoo har'a gadi baanee dubbanne boru seenaadha. Wanti nuti hin goone namni waanuma facaafate haammata. Waan har'a hin goone boru otoo akkas ta'e otoon hin hojjetu. Kanaafuu gadi haa baanu uummata keenyaaf sagalee haa taanu. Guddaan keenya xiqqaan keenya karaa dandahameen hiriirri nagaa amma deemaa jiru kun bu'a qabeessa bu'a qabeessa sagalee ta'uun eenyuuf yoo xiqqaate uummata biyya keenya uummata biyya keessaa rakkataa jiru sii jirra jechuun mataansaa abdiitti hora. Namni sammuu mooraaliidha jireenyi nyaata caala siif jirra jechuun keenyayyuu uummata keenya sanaafuu hiree guddaa kennaafi. Kanaaf yaa uummata keenya walirraa dhalannee uummatarraa dhalannee yoo jaalannee jibbines keessaayyuu Oromiyaa keessaa warri dhalannee dhufne qaamni keenya walakkaan Oromiyaa sanarratti awwaalamee jira. Kanaafuu salphina awwaalaa keessaa haa baasnu. Waamichi keenya ammallee hunda laallata garee sanaa garee kanaa otoo hin taane uummanni akka sabaatti baane
hiriiraa fi sagalee haa taanu kanuman jedhuun itti dabalaa galatoomi Dooktar. Hedduu galatoomaa lachanuun keessaniyyuu gaaffiin itti dabalaa qabu hiriira kana warri waamanii jettanii qaamota siyaasa gar tokko siyaasa tokko duukaa bu'aniidha moo qaamota attamiiti? Yoo feetanii liistii sana ergitanii dabalee isinitti mul'isuu nan danda'a akka namni hubatutti. Garuu qaamota 26 waa'ee kana irrattitu waa xinnoo ishee nuu ibsitanii. Baay'ee galatooma. Akkuma jettan liistii sana isinis argisiisuu ni dandeessu. Yoo argisiistanis gaariidha. Uummanni keenya akka wal hubatu waan afaaniin dubbannu akka qabatamaan fuulduratti argus tola waan ta'eef rakkoon qabu yoo argisiistan afaaniinis ni himna uummata akka rakkoon qabu. Xalayaa waamichaa jaarmoota hedduutu wajjin mari'atee hooggantoonni jaarmoota akka wal dubbisan goone namoonni wal dubbisanii uummata keenya gamtaadhaan yoo waamne sabni kun bal'inaan socho'uu danda'a. Jaarmaa tokko kaalama yoo goone namni akkuma waan jaarmanii tokkoof lamatti waame ilaalee xiqqaachuu danda'a. Yaada jedhurraa mariidhaan taasifame jechaadha. So harki caalaan isaanii probably over 89% jaarmootuma hawaasaati jechuudha. Biyyi isaan jiraatan biyya adda addaati. Awurooppaa keessa, Kaanadaa keessa, USA keessa, warri Awustiraaliyaas dhagahanii jiru. Garuu ammootu warra mallatteessan kana keessatti jaarmaa hin qabnu yeroodhaaf ammoo waan dhagahaniif isaanillee ni hirmaatan jennee abdan. Biyyoota hawaasota as keessa jiran keessaa yoo wannaa irratti mul'isaa jiraatan hin beeku. Oromoo Community of United Kingdom isaan gaafa 27tti beellamni isaanii warri waan kana qindeessuudhaaf irratti waliigallee maqaman dubbisaa. Guyyaan isaanii sagantaan isaanii ganaa takka takkaan dhufuu danda'a. Guyyaan 14 gaafni jenne kun calqabuma malee guyyaa san xumuramaa miti. So hawaasonni hundumtu akkuma isaanii mijatetti achirraa calqabnee akka itti fufanidha. Inni lammaffaa Oromoo Community of Atlanta, Oromoo Community of Washington DC, Oromoo Community of Minnesota, Oromoo Community of Oslo, kun biyya Awurooppaa keessa jechaadha. Union of Oromo Communities in Canada, kun agoobara hawaasota Oromoo Canada keessa. Union of Oromo Communities in Europe, Oromia Global Forum, Global Oromo Interface Council, Machaa Tuulamaa Association, Guumii Hawaasa Oromoo Sweden, Qubee Minnesota, Gabdu Oromo American Women's Council, Finfinnee News Network, Horn of Africa Genocide Watch, Oromo Community Association of Chicago, Oromo Scholars and Professionals Group, Global Oromo Communities Association, Oromo Community Organization of Pennsylvania, Oromo Gamta Hawaasa Oromo Germany, Oromo Community of Switzerland, Gurmuu Baha Oromiyaa, Gurmuu Kuragalaan, Oromo Community of Memphis, Tennessee, Oromo Canadian Community Association of Greater Toronto, akkasumas immoo hawaasa Oromoo waliigala biyya Sweden, jaarmoota 26. Egaa jirri kunniin warra waliin mari'annee yeroo daddafanii deebisanii malee warri biroos kan daddafanii deebisin hedduminaan ammas kaganaa hiriira qopheessaa jiran ni jiraatu jennee amanna. Keessattuu amma Awustiraaliyaa keessa Jarmaniis keessatti maqaan dhahamen jiru. Awurooppaa keessaayis hawaasonni warra akka Beeljiyeem, warra akka Switzerland, Niizerlaand, Faransaay kunniinis akka itti fufaniitiin waan hiriira kana itti qophaa'an abdii guddoo qabna. Ammaaf irra guddaan isaa warri Torontoodhaa gaafa 22tti qopheessaa jiru. Winnipeg gaafa 22tti, Edmonton gaafa 14tti, Minnesota gaafa 14tti, Sweden gaafa 14tti, Switzerland 14tti. Akkasumas yeroodhaaf yaadannis jiraachuu danda'a. So jaarmoota baay'ee wanni kana gooneef sabni keenya akka inni wal dhagahuuf jaarmaa tokkichaan maqaa tokkichaan yoo goone yeroo baay'ee namni Oromoo kun ebalutu yaamee kanaafuu dhagoo waan jedhu waan akkasii mataa keessaa qaba waan ta'eef kan ebaluuti iyyuu miti kan Oromoo hundaati. Sabni cunqurfamaa jirus kan ajjeefamaa jirus kan buqqa'aa jirus bakka hundarraayi. Jaarmoota kanas wanni jaarreef saba ittiin gargaaruudhaafi
malee waan biraa maqaa qabannee maqaa isaaniitiin jiraachuuf miti. Kanaaf erga Oromoodhaaf ijaaramne hundumti keenyayyuu maqaa jaarmaha gadi xiqqeessinee Oromummaadhaan wajji haa dalagnu kan jedhuun heddumminaan akkanatti beekechaadha. Egaa namni martinuu ilaalchi siyaasaa fedhii qabaachuu danda'a. Dubbiin waa'ee lubbuuti. Lubbuu namaa badaa jira jechaadha. So ilaalchi siyaasaa hojjechuu kan danda'u gaafa namni lubbuun jiraate. Only if somebody is alive ka siyaasaa irratti hojjechuu danda'u. So kanaaf dura sabni keenya lubbuudhaan jiraachuu qabaa. Namni ilaalcha siyaasaa fedhayyuu haa qabaatu. Lubbuun Oromoon badin, manni Oromoon gubatin, dubartiin Oromoon gudeedamin, sabni Oromoo beelaan hin dhumatin, sabni Oromoo hin faffaca'in, biyyi Oromoo diinaan hin dhaalamin akkuma isaan dhaadatan Wallagga kan keenya nuti irraa buqqisaa, Walloo keenya nuti irraa buqqisaa, Tuulamni keenya nuti irraa buqqisaa, haga daangaa Baaleetittuu deemine isin biyya kana keessa nama malee lafan qabdanii biyyi keessanii miti isin buqqifna warri jedhu kun saba keenya buqqisuuf deemaa waan jiru. Namni Oromoo akka lubbuudhaan jiraatu biyya isaati irratti akka kabajaa argatu Oromoo mara godhuu qaba. In fact nuti hiriira kana yeroo baanu silaa kan hiriira kana baasuuf qindeessuu qabu silaa biyyi tureyyu akka nu laallutti. Nama Oromoo teeguuf hin jedhe itti gaafatamummaa Oromoo qaba ofirraa hin jedhe silaa warra akka Shimallis fa'aatu hiriira kana baasuu qaba. Jarri mootuyyuu fedhii sabaas dantaa saba keenyaa faallaa deemanii Oromoo ficcisiisaa waan jiraniif otoo gaddinuu jaras warra kaanii wajjin irratti hiriira boonuu irra jira jechaadha. Warri yaada isaanii kanan deeggarre ifin ka deeggarullee yoo ka jiraatu taate Oromoon lubbuun jiraatu malee Abiyyis aangoo irra turuu hin danda'u. Oromoon lubbuun jiraatu malee Shimallis aangoo irra turuu hin danda'u. Warri isaan deeggartanis akka Oromoon lubbuudhaan jiraatu akka nagahaan jiraatu saba kanaaf gamtaadhaan Oromummaa irratti hundoofne sagalee haa taanudha. So it's not exclusive. Namni nuti keessaa alatti hambifnu ebalu malee ebalu bakka san dhufuu danda'u hin jiru jecha. Oromoo dhiisii saba biraatu adii tahee gurraacha tahee diimaa tahee boora tahee magaala tahee magariisa tahee bifti isaa kan fedhe haa ta'u Oromoodhaaf dhufee akka sagalee ta'uu barbaanna. Kanaaf sagalee saba keenyaaf ta'u nu martuu haa kaanuu dirqama seenaa irratti qabna irra dheerni tokko kan irra deemuu barbaadu. Addunyaan maaliif waan Oromoon dubbanne jedha namni baay'een. Addunyaan waan Oromoo dubbataa jirtiyyuu haga silaa sagaleen kenna cal'iseef. Waa'ee beela Oromoo bakka hedduutti barreessaa jiranii, waa'ee ajjechaa Oromoo barreessaa jiranii, nutuyyuu usee ka silaa caalatti kana caalaa dubbatan. Akka bara 2014 irraa 2018 gaafa uummanni keenya warraaqaa ture. Addunyaa irratti seenaa addaa waan hojjeteef irraa dubbatamaa ture. Har'a sagaleen keenya wanni baay'een dhagahamneef nuti sirriitti warraaqaan jirre. Kanaaf uummata keenya akka biyya alaa jirtus akka biyya keessa jirtus keessattuu akka biyya alaa jirtu. Dirqamni guddaan nurra jira warri biyya keessa jiru baay'ee ukkaamameera dadhabeera rakkoo guddaa keessa jira waan ta'eef uummata kanaaf sagalee haa taanu sagalee haa taanu sagalee haa taanu sagalee haa taanu kanuma gaa dubbichi guddaani it doesn't exclude anybody it is for everybody kan Oromoo hundaati Oromoo fi saba biraallee jechuudha fayyaa ta'a. Hedduu galatooma Obbo Jamaal. Obbo Abdii waan itti dabaltanii yoo qabaattanii itti nu dabalaa. Biyya kanatti biyya Ameerikaa lafa jiraannu kana sistemii paartii lamatu jira. Yeroo baay'ee namoonni paartii irra dhaabbatanii wal falmu. Garuu yeroo biyyi isaanii tuqamtu yeroo daangaan tuqamu jecha tokko qabu country above party jedhu. Dubbiin kun akka Obbo Jamaal jedhanitti waa'ee paartii miti, waa'ee gita siyaasaa miti, waa'ee biyyummaati, waa'ee sabummaati, waa'ee jiraachuu dhabuuti jedhu. Isin maal jettu? Hedduu gaaffii bareedaadha. Dhugaachuu akkuma biyyi kun biyya dimokiraataadha naa jennu uummata isaatu mirga waloo fi mirga uumamaa walirraa murqu. Biyyi keenya immoo kolonii jala jira. Kanaafuu uummanni koloneeffate garbummaan qawweedhaan isa bitee qawween ofirraa kaasuudha. Ammasitti mirga hin qabu. Biyya kana keessatti waa'ee biyyaati kan haasa'aa jiranii. Adiministireetii fakkeenyaa fi adiministireeshinii Bush, adiministireeshinii Baayiden jedhama malee akka biyyaatti biyyi seeraa fi heera ittiin bulu qaba. Oromiyaan sirna gadaatiin edda cabee harka alagaa adda bu'ee waggaa 150 warruma sanadha.
seerri biyya Itoophiyaa har'a ittiin bulaa jirtu bara 1902 barreeffamee jedhama akka seenaa irraa dhageenyetti. Isa kana biyya kolonii waggaa 150 irra jiru yoo xiqqaate akkaataa isaan ummaticha kana gadi cabsan balleessan irrattidha waan hundaa'eef nudha waan kana dhaabuu danda'u. Keessaayyuu hayyoota Oromoo har'a eessa jiru? Walaa kumannu. Komiin nuti qabnu komii jaalalaati. Yeroo ummanni keenya dhumaa jiru miidiyaa irratti baanee haasa'uu callaatoo hin taane fira horachuufii qabna. Har'a yeroo ummanni keenya miliyoona 10 ol beelahaa jiru nuti akka Oromootti gadi baanee sagalee keenya ol kaasnee ummata keenya ammana nurraa dhumaa jira. Sanyii duguuggan nurra jira. Qeerraa buqqa'aa jirra. Haala kana keessa jirra jennee hayyoonni keenya gadi bahanii afaan danda'aniin biyyoota adda addaa keessa jiru. Qaamota adda addaa keessas hojiidhaan carraa argatanii jiru. Akkuma qaamota gara biraa gadi bahanii dubbachuudha. Filmaanni nuti qabnu inni akka biyya kanaatti of ilaallu hin dandeenyu. Tasuma amma abbaa biyyaa hin taanetti. Kanaaf har'a muka qabnuun mana ijaarraa ummanni keenya biyya ambaa jirru warroon amma biyya qabatan biyya kana keessattuu biyya Ameerikaa keessa jirru bakka mirga ilma namaa mitiitii kan bineensaallee kan lafaallee hunda walqixa ilaalamu keessatti gadi bahuun dirqama. Itti machuun qabna. Miidiyaan addunyaadhaa nuuf iyyaa jira. Waa'ee beelaas, waa'ee rakkoos garuu caalaatti kan iyyatee bakkaan gaachuu qabu nuyidha. Kana gochuu fi gamtoomuu qabna. Wal hubachuu qabna. Har'a waa'ee polotikaa ebaluu deeggaruuf dhiisuu otoo hin taane waa'ee lubbuu Oromooti. Yeroo haati mucaan haadha waan hodhogdu dhabdee dhiiga haadhaa xuuxxutti nuti nyaataa fi nyaannee kosiitti gataa jirra biyya kana keessatti. Yoo kun dhugaadha jenne miti yoo jenne ragaa walii ta'uu dandeenya. Kan biraa yaada ummataa kana jala deemuu dadhabuudha. Kanaafuu keessattuu hayyoonni keenya bakka bu'oonni hawaasotaa, bakka bu'oonni amantootaa, bakka bu'oonni dargaggootaa, shamarranii, qeerroof qarreen afaan tokkoon yaada tokkoon kaanee rakkoo Oromiyaa qabate kana ibidda irra jiru kana haa dhaamsinu. Kana dhaamsuuf immoo tokkummaa keenya barbaada. Tokkummaa siyaasaa jechaan jiru. Tokkummaa namoomaa, tokkummaa sabummaa. Biyya sana keessatti paartiin abbaa fedhe iyyuu yoo bulche uummatni sun yoo jiraatedha. Uummanni suni kan inni bulchu sun yoo dhalootaa dhalootatti darbedha. Kanaan ala hin taane taanaan dhaloota balleessaa aangoo ofii sachisiifkachuun seenaa fokkisaadha. Keessattuu warri aangoorra jirtanarra. Har'a Oromoo nutu bulchaa Itoophiyaallee jettan sana biyya impaayera sana nutu bulcha jettan kana ummata keessan gadi bu'aa laala. Yeroo isin nyaata nyaataa gattani kosiitti ummanni keenya immoo waan nyaatu dhabee rakkoo hamaa keessa jira. Isa kanaaf keessaaf alaan Oromoon keessattuu daasbaraa jirru sagalee tokko ta'uudhaan afaan tokko dubbachuudhaan deemnees immoo alagaatti waan adda addaa himuufi kanaaf gamtoomummaan nu barbaachisa. Kanaaf akka hawaasaatti haasa'uu nu barbaachisa. Hawaasni Oromoodhaan biyya ambaa jiru sadarkaa idil addunyaatti ijaaramee jira. Ijaarsa isaa kana jaarmaa akkuma ati duraan jette namni caasaa ijaarrate sana jala deema malee irra hin deemu. Waan ijaarranne kana haa utubannu, tokkummaa keenya haa jabeeffannu, bakka deemnutti walaa qubaa qabaannu, karaa politikaatiin Oromoodhaaf kanan malaa hojjettani inni gaarii murteessaan uummata Oromooti. Haa ta'u garuu amma achi geenyutti uummata keenya beelaan dhumaa jira. Uummata keenya qeerraa buqqa'aa jira. Manguddoota keenyatti bakka arganitti kufaa jiru. Waan nyaatan hin qabanii, waan dhugan hin qabanii, fayyaa isaaniitiif illee qoricha hin qabanii, nama isaan iyyaafatu hin qabanii. Kanaafuu yaa ummaan Oromoodhaa, yaa ilmaan hayyaa kan irraa dhalanne guddaan keenya xiqqaan keenya hayyoonni keenya waan baay'ee beektan
gadi bahaa uummata keessaniif sagalee ta'a. Yoo har'an taane boru sin seenaa wanti kun. Kanaafuu gabaabaatti waan itti dabalu kanuma haa baanu, haa sagalee haa taanu, gamtaan haa iyyannu, tokkummaa keenya haa cimfannu. Galatooma. Iddoo galatoomaa obbo Abdii. Tarii gara xumuraatti deemna. Gaaffii tokko kananii gaafachuu barbaade waan isin kaastan keessaa tokko lola dhokataa isa jedhu. Keessumaa immoo milishaan faannoo jedhamu kan Amaaraa daangaa darbee dhufee mana Oromoo gubuu, ilmaan Oromoo, haadhotii, abbootii, namoota dadhaboo, ijoollee, daa'imman ajjeesutu jira. Kabiraan immoo beelatu jira, gogiinsatu jira. Beelli kuni inni kaan uumamaani, inni kaan immoo uumaadhaani. Karaa namaa bulchiinsi dhibuu, dhiyeessiin dhibuu kana. Warri kun yeroo laallu maanni daangaa politikaan qabanii waan akkasii daangaa politikaan qabu. Namni dhalataa ta'e tokko, namni nama ta'e tokko dhaluma namaa ta'uu isaarraan kan ka'e iyyuu yeroo gogiinni ta'u, yeroo beelli ta'u hin dirmata. Dhalli lammiin immoo yeroo manni isaa weeraramu isa quuqa. Waa'ee kana irratti mee yaada xinnootti dabalaati gara Golobuutti adeemnu. Ayyee fayyataa Dooktor. Dura waa'ee wannaa duratti isin kaaftanii tokko irratti xiqqoo waa dabaluu barbaada. Biyya Ameerikaa keessattis ta'ee biyyoota biroo keessatti yoo biyyi isaanii, yoo sabni isaanii weeraramu, yoo lolli isaanirra jiru, paartii politics sadarkaa lammaffaa yookaan sadaffaatti gadi bu'aa. Saba baraaruu biyya isaanii tikfachuu irratti xiyyeeffatu. Of keessatti waliin lolanii, faallaa waliin dhaabbatanii isin jettan sun akka malee barbaachisaadha Oromoo keessatti. Sabni tokko yookaan immoo paartiin tokko uummata jiru, lafa jiru bulcha malee lafa namni irraa fudhate uummata dhume bulchuu hin danda'u. Paartiin Oromoo kan barbaade kan Oromoo namni Oromoon bulcha jiru hundumtuu sabni Oromoo yoo lubbuudhaan jiraate qofa bulchuu danda'a. Lafti Oromoo yoo jiraate qofa bulchuu danda'a. Lafti akkuma duratti obbo Abdiin jedhe abbaa jijjiirachuu hin dandeetti. So har'a Oromoon lafa isaati irratti abbaa ta'uu danda'a. Guyyaa biroo immoo gaafa isa buqqisan isa ajjeesanii fixan abbaan biraa lafa sanitti abbaa ta'uu danda'a. So murteessaan maalinni lafuma saniifuu sabni jiraachuutu murteessaadha jechaadha. Abbaa biyyaa san ta'ee jiraachuuf ummatichi jiraachuu qaba. Amma kan nu dubbataa jirru namni Oromoo ta'e namni Oromoon lubbuudhaan jiraachuu qaba jedhee yaadu marti waan kana paartii politiksii ilaalcha siyaasaatiin deeggarsa siyaasaatii fi wal falmiin otoo hin ta'in lubbuun jiraachuun saba kana murteessaadha waan goonuu mara irratti kan jedhu kun akka malee xiyyeeffannoo guddaa argachuu qaba. Keessattuu immoo warri maqaa saba kanaatiin ufimaa aangoo irratti dhufneerraa jedhan itti gaafatamummaan guddaan nama hunda caalaa isaanirra jira. Maaliif diina Oromoo irratti bobbaasanii saba kana fiqqisiisuun maqaa ofiis seenaa ofiis xureessuu irraa kan hafe wanni isaaniifis aangoo isaaniitiif tolu hin qabu. Aangoo isaaniitiif kan tolu yoo uummataan jaalataman yoo uummataaf waan gaarii dalagan qofa umriin isaanii dheerata malee aangoo irrattu kan faallaa uummataa deemu umriin isaanii gabaabbata. Bu'aa mataa ofiitiifuu otoo Oromoodhaafuu bu'aa buusuu hin taane even aangoo isaaniitiifuu the best way, the wisest way sabaaf waan gaarii dalaguudha jechuudha. So jarri kunis hirriba keessa akka dammaqan warri isaan deeggarus warri isaan falmus namni martinuu lubbuu Oromootiif akka dhaabbatu saba keenya jiraachifnu malee wanni martinuu jiraachuu akka hin dandeenye akeekuu barbaade. In fact warra paartii qofa miti warra hooggantoota amantii irratti illee waamicha gochuu barbaada akka nama tokkootti. Walumaa galattuu walumaanu. Maaliif akkuma beekamu sabni keenya baay'ee uummata amantii jabeessu. Kan kiristaanaa, kan waaqeffataa, kan muslimaa hundi isaa amantii jabeessaa waaqatti amanaa. Kanaaf harki caalaan isaa waan hawaasaa caalaa amantii keessatti irra hirmaata jechaadha. Masjiidatti, charchii keessatti, galma waaqeffataa keessatti namni baay'een achitti argama. Bakka hawaasaa keessatti kan hirmaatu caalaa achitti nama argina. So manni kun lubbuun isaa akka jiraatu masjiidnis, charchiinis, waaqeffataanis kan barsiisuu danda'u saba lubbuudhaan jiraata jechaadha. Masjiidnis yoo san mi'aaya namatti yoo san namatti tola. Charchiinis yoo san namaa oo'a. Qabeenyis yoo san uummata kanarraa argamuu danda'a. Kanaaf hooggantoonni amantiis
ummata keenya akka inni falmatu waliin dhaabatu sagalee waliin ta'u kakaasuun akka malee barbaachisaadha jechaadha. Jaarmoota hawaasaa biratti dabalee keessattuu hooggantoonni amantii itti gaafatamummaa guddaa irra qabu. Ispeeshaalii immoo jarri waa'ee lubbuu waan barsiisaniif, waa'ee haqaa waan barsiisaniif, waa'ee ummata miidhamee dubbachuu waan irra jiruuf nama mara caalaa warra siyaasaa caalaallee warra koominitii caalaallee waa'ee lubbuudhaan jiraachuu ilma namaa, waa'ee kabajaa namoomaa ilma namaa jara akka laaluuf irratti hubatanii itti gaafatamummaa seenaa kakaraa namaatiif kakaraa waaqaatiin jirullee waaqa biratti sitti gaafatamu. Gaafa ebaluu miidhame, gaafa ajjeefame, gaafa manni irra gubate, gaafa haati isaa ajjeefamtee ijoolleen haadha duute harma hootu eessa turtan maan dubbatinaa jedhee gaaf tokko waaqni isaanis ni gaafata, isaanuman nu barsiisaa jira. Kanaaf itti gaafatamummaa kanas akka isaan baatan keessattuu warri hooggantoota amantii, hayyoonni amantii saba kan akka kakaasan irratti jajjabeessuu barbaada jechaadha. Gama isa dhokataa jettan sanii maali kan jettan sanii fi waggaa 5 dabran kan olmoos 5 guutuuf deemaa jira akkuma duratti jedhee saba keenya biraahis addunyaa biraallee dhokachuu akka inni dhokatu olola baay'ee deemaa ture jira jechaadha. Mootummaan amma jiru kun mootummaa Oromooti. Mootummaa Oromoo waan ta'eef Oromiyaa keessa nagaa jira. Sabni Oromoo mirgisaa kabajameera jedhamee ololli baay'een diinota keenyaanis baala taranyoochi yookaan mootuu abbootii dabareen gahee Oromoon nama miidhaara nama ajjeesaa jira. Oromiyaa keessaa saba biraa qulqulleessuudhaaf duguggaa sanyii nama saba biraa irratti geessisaa jiru. Maaliif Oromiyaa walaba boruu kan Oromoon saba biraatirraa qulqulloofte san uumuu barbaadanii. Kanaaf jecha Abiyyiinis dabalatee Shimallisiinis dabalatee duula guddaatu nurratti deemaa jira jedhanii Oromoo maqaa balleessuudhaan haguuggii Abiyyiin fa'aatti Shimallisiin fa'aatti itti fayyadamanii lolli Oromoo irratti deemu akka dhokatu taasifamaa jira jechaadha. Taasifames iyyadattuu naannoo Wallaggaa keessatti, naannoo Tolee jedhamu keessatti Amaara kumaatamaan Oromoon fixa jedhanii ufuma ajjeesanii mootummaan ajjeesee ololli guddaan uummata irratti deemaa bahe. Kan du'u Oromoodha. Kan dhokatu mootuu Dr. Duusaa dhokatu Oromoodha. Kan himamu nama biraati jechaadha. Reeffa Oromootiin maallaqa diinagdee guuranii warra faannoo jedhamu kanatti tokko cinaadhaan mootummatuttidha. Itti aanaan Piraayim Ministeerii Itoophiyaadha. Amaara hidhachiisuu qabna jedhee yeroo inni haasaa bahee manmastuu yaadata. So humnata fiinxaaleeyyii naannoo sanii Shimallisii fi mootummaan Amaaraa walii galee akka Oromoo irratti tolchisaa turan namni hundi beeka. Karrayyuu keessatti naannoo Fantaaleetti Oromoota meeqama poolisii mootummaa Oromiyaallee dabalatee warra ajjeesan namni martuu ni yaadata jechaadha. Lolli kun hundumtuu kan Oromoo warra deemu maaliidhaan dhokate mootummaan aangoo irra jiru kun kan Oromooti. Beelas kunoo qonnaan Oromiyaa badhaasaa jira. Abiyyis gaafa barbaadee ooluu jidduu dhaabatee qabadii akka barbaanne oomishaa jirra. Sirumayyuu amma keenyaaf hayyuu kennuu deemna jedhee du'aa fi ajjeecha Oromoo irratti deemu dhoksaa jiran jechaadha. Gama tokkoon beelaan uummata beelahaa jiru nuti alaayyuu gargaarsa nu barbaachisu Ukraayinii irraa qabatiin fe'amtee nuun dhufin hin barbaannu nuuyyu biyya alaatti baasuu barbaanna jedhanii uummata keenya akkuma miliyoona 13 ol 14 ol beelahee dhoksaa jiru jechaadha. Addunyaanis akka quban qabaannetti akka hin beeknetti. Gama kaaniin ammoo kan aangoo irra jiru ni Oromoodha. Warri biyya keessa deemee lola Oromiyaa keessatti gaggeessu baandiitiidha yookaan ammoo tuyyuu warra kaayoo sabaan qabne jedhanii Oromoo irratti olola oofanii lolli Oromoo irratti deemu dhokfama jechaadha. So dhokatiinsa kana keessaa baasuu ka dandeenyuun sagalee yoo taanee dhugaa dhugaa jirtu addunyaatti himne. Warri sagalee keenya dhoksu warra aangoo irra jiru qofa otoo hin tahin inni mootummaadhaan mormus kan sirna kaleessaa deeffannaa olaantummaa keenya deeffannaa lafa kanarraa Oromoo buqqisuu qabnaa Itoophiyaa irratti abbaan nuyi kan uumeef kan gaggeessuus qabu nuyi seenaan kun keenya malee kan nama biraatii miti warri jedhu sunis akka cunqursaan Oromoo kun dhokatu baala tareenyaadha jedhanii Oromoo irratti olola guddaa gaggeessu. Oromoo keessattis ilaalchaa fi dogoggora nu keessatti uumameen akka waan warri aangoo irra jiru kun Oromoodhaaf bu'aa buusaa jiranitti namoonni dubbatanis ni jiru. Addunyaanis jarri kun Oromoodhaa isin maal barbaaddu warri namaan jedhus jira jechaadha. Wanni dhokataa taasise maqaa Oromootiin namoonni qubaan lakkaa'aman aangoo irra jiraachuu kanaaf dhokatiinsa kana keessaa baasuun nurra jiraata. Istaatistiksii tokko kan amma kaleessuma torbanuma dabre kana keessa warri United Nations baasee jira. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs kan jedhu. Maal jedhaa nama miliyoona 13 ijoollee jechaadha. About 13 million children have not been enrolled in the school in the year 2022-23. This is over about 45% decrease compared to the last year. Egaa eessatti barnoonni dhabamaa jira. Wallagga keessatti,
Walloo keessatti, Gujii keessatti, Boorana keessatti, lafa uummanni beela'ee fi lolli irra deemaa jiru Tuulama keessatti, Jimma keessatti, Iluu Abbaa Booraa keessatti, Harargee keessatti Oromoon barataa jiru jechaadha. Dhaloonni itti aanu ajjeefamaa jira. Akka barnoota hin arganne, akka midhaan nyaatee hin jiraanne taasifamaa jira jechaadha. Miliyoonni 13 guutuun waggaa dabararraa barana kana barachuu hin danda'u jechaan maalinni 1/3 of the Oromo population, 1/4 of the Oromo population badaa jira jechaadha. So akkamitti sabni tokko dhibbeentaan 33 baruma waggaa tokko keessatti yoo inni badu akkamitti callisee of ilaala? Callisee of ilaaluun qabu jechaadha. Statistics lammaffaa more than 20 million people are estimated to be in food security, mainly in southern, southeastern, and eastern parts of the country. Ummanni miliyoona 20 ol tahu nyaataaf wabii dhabeera, waan nyaatee bulu, waan nyaatee waan dhugu argataa hin jiru. Over 20 million mee rabbi jaati saba Oromoo 1/3 of caalaatu beelahee jira jecha. In the southern, southeastern kibbaa fi kibba bahaa akkasumas mootuyyuu baha biyyattii keessatti jira. Egaa kun hundumtuu harki caalaansa Oromoo akka ta'e shakkiin hin jiru. Over 4.1 million people are displaced, internally displaced, and they don't have any shelter. Jedha laal. Kana nuyi miti kabaasaa jiru addunyaa. Miliyoonni 4.1 biyya keessatti buqqa'ee, keessattuu Oromiyaa keessatti buqqa'ee bakka bulu mataa bakka jala qabatu hin qabu. Namni miliyoona 4.1 buqqa'ee, namni mana hin qabne kan manni irra gubate ka buqqa'e otoo jiru Oromoon akkamitti calliseera? Akkamitti irri fudhata? Kana yaaduu qabna jechaadha. Afraffaa, an estimated 13 million people are in need of emergency health assistance due to conflict and drought and floods. Beelli sababa lolaa fi akkasumas beelaa fi qonnaadhaan gogiinsa lafaatiin hongee lafaatiin irraa kan ka'e ummanni gara miliyoona 13tti dhiyaatu, they are in emergency need of health assistance. Waan ittiin qaama qulqulleeffatan hin qaban, waan ittiin dhiqatan hin qaban, yoo madaan waan ittiin dhukkubsatan waan ittiin wal'aanan hin qaban. Disease outbreak including cholera in Bale zone of Oromia, measles and malaria are reported in different parts of Oromia. Laal ummanni keenya buseedhaan, koleeraadhaan akkasumas immoo dhukkuba daddabaraa qaama saalaatiin nama daddabara danda'u hundaaf saaxilamee miliyoonni 13 ol dararaa guddaa keessa jira jechuudha. An estimated 13 million people are in need of water. Bishaanuma dhuguun qabu, bishaan ittiin dhiqatuun qabu, bishaan dhuguun qabu. Miliyoonni 13 ol Oromiyaa keessatti. Sabni keenya kun akkamitti rafuu danda'a? Akkamitti hirribni nu fudhatamee ilaala namni kun hundumtuu jiru. Over 7.9 million people are in need of immediate protection. Nagahaan gadi bahee galuu hin danda'u. Namni miliyoonni tuqaa 7.9 guutuun gadi bahee ol deebi'uudhaaf wabiin qabu, ajjeefamuu, saamamuu, abbaa barbaadeen rakkoon irra ga'uu danda'a. Vulnerable parts of the society such as children, women and elderly are increasingly facing devastating violence due to lack of protection. Gender-based violence is becoming the new norm. Lad, warri kana jedhaa yeroo referenjii tunu imiti. Addunyaan hoyyuu nurraa miliyoonaan akka sabni Oromoo rakkoo guddaa keessa jiru dubbataa jirti waan ta'eef namni Oromoo waan kana dhaga'u. Aboo jara keenya addunyaa miti kan nutti callise, nuti ofitti callise. Sagalee kennaan gadi baanee rakkoo kana haa himannu. Wanni kuni dhokataadha. Kan dhokateef Oromootu dhoksaa jira. Kan dhokateef diinota keenyatu dhoksaa jira. Diinonni keenya dabareen kan Oromooti jechuudhaan Oromoo akkanatti beelaan, lolaan, lafarraa buqqa'ee barnoota dhabee, waan nyaatee bulu dhabee buqqa'aa jiru kana dhoksaa jiru. Akkasumas mootuyyuu lola guddisuudhaan mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhanii ummata miliyoonaan akkanatti rakkoo guddaa keessa jiru kana haguuggitu irra jira. Kana saaxil baafnee sirriitti dubbachuun of keessatti akka Oromoo wal hubatuuf waliin ka'u gochuun dirqama kan jedhu jechaadha. So haguuggiin nuti jennu kun keessaa fi alattis sadarkaa addunyaatti sadarkaa naannoo impaayera san keessattis mootummaan amma jirus qaamonni sadee garanis rakkoo ummata keenyaa baay'ee dhoksaa jiru. Qamadiin jirre hin jirti jedhanii biyya alaatti gurgurra jedhanii kan alaa biyya alaatti irraa gargaarsaan dhufe lakki nun barbaannu baay'ee oomishaa jirra. Itoophiyaan maqaa isii balleessuudhaaf qofa warra godhutu kana godhaa jira malee qamadii gahaa qabna jedhanii haguuggii guddaatu saba kana akka dhumu taasisaa jira. Kanaaf nu martuu sagalee haa taanu. Haguuggii irratti haguuggame kana
addunyaatti saaxillee haa agarsiifnu kan jedhu jechaadha. Baay'ee fayyaa ta'a yoo dheeressa dhiiba. Galatooma obbo Jamaalii hedduun sin galateeffadha. Dhumarratti tarii obbo Abdii wanti hin tuqamiin jiru tokko amma Jamaalii maa'inni odeeffannoo xiqqoo kan warri addunyaa baasanii dubbateera. Garuu tarii isa faranjiin tip of iceberg jettu wanta xiqqoo natti fakkaata inni suni. Maaliif Oromiyaan iddoo baay'een odeeffannoo jala miliqee jira. Odeeffannoo ga'aan hin jiru. Waa'ee kanarratti meetii dabala waa xiqqoo dubbadhaati kana booddee gara goolabutti deemna. Dhugaadha galatooma. Kan amma kun kan ijaan faranjiin argee yookaan immoo daataa ofii qabudha malee rakkoon kanaa olidha. Maaliif uummanni akkuma amma obbo Jamaal jedhe tokkoffaa inni beela illee naannoo isaarraa akka hin sochoone milishaa naannoo ta'eega. Maaliif rakkoon kun yoo babal'atee addunyaan argee waan amma isaan jedhan kana biyya kunoo Oromootu akkas godhe kana ta'ee isa jedhu sanaa fi isaanirraa akka hin saaxilamneef isaarra beela'e illee akka inni beela'e sana agarsiisuun cubbuu ta'ee jira jechaadha. Kan kana godhu eenyu isa jedhudha Oromoodha dhugaasa yoo ta'e. Milishaan achi jirus dirqamee haa ta'u rakkoo jireenyaa haa ta'u isarra darbee mootummaa Oromoon bulcha jedhudha. Isarra darbee immoo mootummaa har'a federaalizaam biyyi suni maqaa Itoophiyaatiin jedhu. Kana hundumaa yoo laalle namoonni achirra jiran maqaa kan himatan Oromoodha. Har'a kan isaan ittiin daldalanis Oromoodha. Kanaaf dhoksaa jechaadha. Dhukkubni keenya nama dhukkuba sana beekutu dhukkuba sana otoo isa dhukkubaa jiru uummata sana irratti rakkoo kanaan gadi qabee haguuggaa godhee kan deemu uummata Oromoo har'a bulchudha. Keessattuu qaamni biraas immoo maalinni kan jedhu kan biraan namni keenya jaarmaatti amanuu dadhabne namatti amanuurraa kan ka'een rakkoo saaxilamaa jira. Ebelo akkas godhee yoollee rakkoon xixiqqoo tokko yoo achirraa baate sheer gooneetu hidhiituunne waan yookaan immoo waan anan dura arge sana waan an akka ofii dura argee sanatti ilaala. Kana waan amma dhokataa kana jennu xiqqaadha dhugaadha kan bahee jiru. Maaliif intelligensii keessaa qabaannee warri namoomaa hojjetan biyya sana keessatti garaadhaan deemanii arganii uummanni Oromoo daataansaa ammana jechuun baay'ee rakkisaadha. Kanaaf waliigala yoo xiqqaate Oromoon har'a nyaataa fi balaa rakkoo duraan tuqame harki 90 nama uummata miliyoona 60 jennu kan har'allee 70 jedhu gariin keessaa harki 90 rakkoo kana keessa jira. Harka 10 egaa kana fee jechaadha. Isa kanaafuu maal gochuu qabna? Rakkoon kun rakkoo asa deemu kana rakkoo xiqqoodhuma kana meesa fagoo yoo haadhiisnu isa humna isaa sitti haadhamnu qoranneeyyuu itti ga'uudha haadhamnu hunda isaayyuu garuu waanuma alagaan nuun jedhu kanaafuu sagalee ta'uu dandeenya gaaffiin. Waan hamma uummanni alagaan rakkoon Oromoo irra jiru akka sabaatti yookaan akka Oromiyaatti irra jiru kana qabdu nuun jedhu kana fudhannaa dhugoonfannaa ofitti akka namaatti waan akka namoomaatti akka otoo buleessa koo ta'e otoo buleettii koo taate otoo durbii koo ta'e yookaan abbaa koo ta'e yoo mucaa koo ta'e mucayyoo koo taate maal gochuun danda'a jennee miira sana keessa of galchuu dandeenya. Akka sabaatti uummanni kun yeroo biyya adda addaatti waldaa gargaarsaa keessatti nu kadhatanii hin kennina. Maaliif kennina? Waa'ee namoomaati. Waa'ee lubbuu namaa baasuuti. Balaan biyya Ameerikaa kana keessatti iyyuu kunoo guyyaadhaan ta'a. Maal eenyutu deemaa fiimaa federaal assistansii qabu jechaadha. Uummata biyya qaba sun
Nutu har'a waan dhokataa kana gadi baasu biyya qabnaa hin qabnu. Yes, qabaachuuf deemna. Kan waan wal mirkaneessinu warri har'a dhokataniis jireenya xixiqqoodhaas mootummaa kana deeggartan boru seenaa gurraacha akkuma kaleessa warroota akka Goobanaa Daacee komataa jirru isinillee kana keessatti makamuuf deemtu. Kanaaf ummata keessan wajjin gadi ba'aa dhaabbadhaa. Kanaaf rakkoo dhokataa jiru kana ummata addunyaatti haa saaxillu. Har'a faannoon Oromiyaa seeneet akkas godheennaa jennu qaaniidha dhugaa sa'uudhaaf. Takka seenaa impaayera biyya sanaa amma dubbisnee argine keessatti nafxanyaan gadi ba'ee loleen beeku lolchiisa malee. Har'a garuu harkaan finnee ummata keenya buqqisiisa. Isinumaaf akkamitti itti dhaga'ama warra taayitaa qabnaa biyya nutu bulcha jettan. Innaa alagaan ollaa keessan irraa dhufee dhokataan haa ta'u ifaan haa ta'u ummata keessan sin jalatti ijoollee keessan sin jalatti abbootii keessan haadhotii keessan obboleeyyan keessan dubartii gudeedee garaa akkamii sin ciisa. Ilma namaati barboruun dabarra hin duuna. Yeroo nuti qabnu yeroo gabaabaadha. Kanaafuu dhokataa jiru kana akkamitti ummatatti gadi baafuu qabna. Miira akkamiitu isinitti dhaga'ama. Warri biyya ambaa jirru kunoo maali jarana ilma namarraa dhalanne maaliif nutti hin dhaga'amu. Warri hayyoonni dhugaadhumaaf yeroo kaan gadi baatanii nama komachuu irratti nama qeequu irratti waan baay'ee goonu har'a eessa jirra. Maaliif gadi baanee ummata kanaaf hin iyyinu. Kottaa jara keenya hin darba wanti hunduu wanti hin dabarre garuu seenaadha. Dhaloonni amma jiru kun dhaloota seenaa maseensee darbe akka hin taane gochuu qabna. Ofirraa falmachuu qabna. Abbootiin nutti dabarsanii jiru kan nu harka jiru kubbaan nu harka jira nuti taphachuu qaba. Kanaafuu mootummaa garboonfataa jenna ta'ee ani maquma mootummaa sana mootummaadhuma jechuun na rakkisan akka nama tokkootti. Kanaaf waan xixiqqoodhaa fi waan dhokate kan addunyaatti haa baasnu ummata keenya haa gargaaru. Gargaarsa guuraa turre dhugaa sa'uudhaaf ummanni keenya biyya ambaa galata guddaa qaba. Har'as kadhataa jirra. Har'as beelaaf kadhataa jirra. Korojoon keenya yeroo hundaa kadhaarraan dhaabbanne kan dhaabuu dandeenyu Oromiyaan waggaatti yoo xiqqaate yeroo 2 oomishee ummata biyya ambaa impaayera sana waggaa amma kanaa nyaachisaa jirutu har'a beela'e. Boorana keessaayyuu baha Oromiyaa qotiyyoo biyya sanarraa baasanii addunyaatti nyaachisaa jirantu har'a goginsaan dhumaa jira. Ummata keessan kaleessa isin barsiifatee otoo fi nyaatiin sin nyaachisee otoo fi dhugin sin obaasee rakkoo ofii otoon baratiin sin barsiifate sanatarra yeella'aa jira. Kanaaf namummaan nutti haa dhagahamu akka sabaatti akka namaattis akka sabaattis teenyee hidhii xuuxuu gahaa miti gadi haa baanu karaa dandeenyeen. Hiriirri nagaa kun gaafa 14 yaadame hiriira xiqqaadha dhugaa sa'uudhaaf. Hiriira qofaas miti sagalee kan ta'uu dandeenyu. Hiriirri warra sagalee ta'uu keessaa tokkodha. Torbaniitti yuut kaampeenii gochaa jiru obbo Jamaal Faaqubee wajjiniin galata qabu. Inni sunillee warra hiriira jennu keessaa tokkodha. Gariin keenya qubumaan illee tuqna irraa nurraallee cufuu danda'u waan adda addaa banannee gochuu otoo dandeenyu gochaan jirru. Maaligaa maalaa taanu maaltu akkas nu godhe. Qorichi isaa eessa jira nu harka jira. Kanaafuu yoo badiin illee jiraate yoo dogoggorri illee jiraate wal sirreeffata. Ummata keenya har'a beelaan dhumaa jiru haa qaqqabnu. Goofandimii banne sana dhaqaa laala amma makka bu'e. Maali kun qaanii akkasii? Warri diina keenya har'a rasaasa bitatee ummata keenya lafarraa fixaatti jiru torban tokkotti miliyoona 2 walitti qabe. Horiin suni Oromoo balleessuudhaaf. Nuti immoo Oromoo du'arraa oolchuu akkamitti dadhabne of haa gaafannu. Mataan keenya waloonis mataanis. Kanaaf waan dhokate kun gadi bahuu qaba. Dhokannaan
amma xiqqoodha farajjiin nutti hime boru Oromiyaa guutuutu maqaan shiyyuu fi daangaan shiyyuu ka'uutti jira. Qaanii kana keessaa haa baanu galatooma. Hedduun isin galateeffadhaa. Dhumarratti tarii waan hin hafe jettanii yoo jiraate obbo Jamaal itti nu dabalatii raawwanna karaa gama kootii gaaffiin qabu fixeera. Ittuma jajjabeessuudha malee wanni hafis baay'ee jira natti fakkaatu garuu itti gadi jajjabeessuun baay'ee akka malee barbaachisaadha. Waggaa afran dabran gana guutuu hin obsinaa. Namoonni kun nama Oromootii gariin isaanii jajallaa waan ta'aniif malee silaa aangoon Oromoo harka galteerti jedhamee calqabumarraa sabni keenya afaan Oromoo dubbachuu jara kanaatiin baay'ee akka malee gowwoomfame duulli immoo isarraan dhaabanne jechaadha. Gadi hin siqnee ol siqe. Kan ofii isaan saba keenya cunqursan hafee humni fiinxaaleyyii Amaaraa akka amma duratti jenne kana Oromiyaa keessa seenanii akka barbaadanitti nama Oromoo ajjeesanii mana irratti gubanii qabeenya isaa saamanii akka barbaadanitti keessa deemaa jiru. Sabni kun kana caalaa rafuu qaba jennee yaadnu jechaadha. Hirribni gahuu qaba. Har'a Oromiyaa keessatti eenyummaa Oromoo balleessuudhaaf imaammanni mana barnootaa jijjiirameera. Quba qabdu. Ijoolleen qormaataaf deemtan jedhanii wattaaddaraaf gaggeeffamaa jiru. Qabeenyi Oromoo ristii warra Amaaraa deebisuudhaaf duulan barbaachifne dargaggeeyyii Oromoo fuudhanii konkolaataan fe'anii gara naannoo Amaaraatii fi Tigraayitti ol fe'aa jiru. Uummanni Oromoo duula san barbaachifne lola san barbaachifne qabeenyi humnaan irraa saamame qonnaan bulaan waan nyaatu hin qabne ka ofiifuu beela keessa jiru humnaan mallaqa itti ramadanii waan hin qabne liqeeffate waraana lola mootummaan kun gaggeessu faayinaansi akka taasifamaa jira. Nu martuu namni biyya alaa jiru kun martuu fira ofiitirraa aanaa ofiitirraa inuma dhagahaa jira waan kana mara. Otoo kana dhageenyu rafnee buluun nurra hin jiru. Xiqqeenna nu martuu yoo rafnee ka bullu taate namooma keessaa bahuudha. Kabajaa ilmi namaa qabu ofirraa mulquudha. Kanaafuu jira keenya wanni kun waan yeroo dheeraa namarraa fudhatu miti. Humna nama hin barbaachisu. Sagalee qofaan gadi baanee daqiiqaa 30 sa'aa tokko uummata kanaaf sagalee haa taanu. Mana keessatti hin hafinaa. Amma duras Oromoon gamtaadhaan dhaabbatee mootummaa wayyaanee ofirraa kaasee jira. Ammas immoo jijjiirama fiduu ni danda'a. Sagalee keenya itti haa fayyadamnu. Keessattuu warri biyyoota alaa jirtan. Keessattuu sadarkama adda addaatitti jaarmoota adda addaa kan siyaasaa haa ta'u, kan hawaasaa haa ta'u, kan wal gargaarsaa haa ta'u, kan mirga namoomaa haa ta'u, warri hoogganaa jirtan, kan amantii haa ta'u, sabni kun akka gadi bahu walaa akka kaafnu gadi haa baanu sagalee saba keenyaaf haa taanu. Kana godhuu dhabnaan badii uummata keenyaa nutis gumaacha keessaa qabna jechaadha. Otoo inni ajjeefamu, otoo inni saamamu, otoo inni manni irra gubatu callifnee laallaan jaalanneerra jechaadha. Itti jaalanneerra akka buqqa'u akka ajjeefamu akka inni biyya isaatirraa buqqifamu jaalannee usnee teenne jechaadha. Kun immoo itti nu gaafachiisa. Waan diinni godhaa jiruun baay'ee garaagarummaa guddaan qabaatu jechaadha. Silence is agreement. Waliigalleeti diinmanni keenya akka buqqa'u taasisaa jirra jechaadha. Itti gaafatamummaa kan ofirraa bahuudhaaf let us break the silence. Cal'isiinsa kana cabsinee gadi haa baanu. Jimaanni kun calqaba haa ta'u malee itti fuune jechaadha. Itti fuune. Karaa tiwiitariitiinis akkuma Abbo Abdiin jedhee namni baay'een hirmaataatuma jira. Caalatti hirmaatamuu qaba. Maaliif amma baatiilee dhufan kana keessatti wintara dhufa. Wintara keessa namni baay'een sababa cabbiidhaa meebii hiriiraaf hin bahu ta'uu danda'a. So karaan addunyaan ammayyoomtu nuuf fidde tokko guddaan karaa tiwiitaraatiin intarneetiidhaan qabsaa'uudha. Namni baay'een akka galmaa'u akka hirmaatu anis itti jajjabeessuu barbaada. Miidiyaaleen Oromoo akkuma isin nu gargaartan kana hiriira kana nama uummata waamuudhaan kakaasuudhaan rakkoo uummata irra jiru saaxiluudhaan tokkummaadhaan yaadni Oromoo gama tokkotti akka luucca'ee mirga isaatiif waliin dhaabbatu taasisuu irratti gumaacha guddaa akka godhan asumaan dhaamachuu barbaada jechaadha. Hiriira kanarrattis nama kakaasuu nama baasuu irratti akka nu gargaaran nuti dhaqnee ibsuu qofa otoo hin ta'in isaanuu borra waraqaadhaan baasnee kan hundumaa itti fayyadamanii hiriirri kun baha kun akkanatti yaamamee jira. Please uummata keenya baha akka jedhaniin hunduma isaaniitu iyyuu asumaan dhaamsa itti dhaamannaa baay'ee fayyaa ta'a ulfaadha jechuu barbaada gama kiyyaan hanga akkanumaan hin xumuraa gaggeessaa. Baay'een isin galateeffadhaa obbo Jamaal Ganamoo, obbo Abdii Badhaadhaa hedduu galatoomaa. Itti fufnaa sadarkaa waan biraa irratti walitti deebi'uu dandeenya. Ammaa fi waan nuyi qabnu kanuma. Fayyaa ta'a hedduun isin galateeffadha. Baay'ee galatooma Dr. Atis Dr. Hambisaa waan hiree kana nuu kennite
sagalee uummataa ta'uu keessanittis isiniin boonna. Jabaadhaa isinillee walquba qabaadhaa warri miidiyaas akkasumatti miidiyaa baay'isuurraa miidiyaa walii qabaatee wanta an kanan gochaa jira akkamaa goonu keessattis mari'adhaa waliinis rakkoon keenya waliin mari'achuu dadhabuudha. Waliin mari'adhaa warri rogeeyyii Oromoo keessattuu sagalee ta'an kanallee akka isaan miidiyaa kanarrattis dhufanii miidiyoota adda addaa irrattis bahanii carraa jiru kanallee uummata kanaaf saaxilanillee nu godha. Karaa adda addaatu jira amma tiwit kaampeenii qofaa miti. Karaa biraa tiiktookiinis jira. Tiiktookii kanarratti illee namoota keenya akkasiin yaadachiistan asumaan isinitti dhaammannaa horaa bulaa galatooma. Hedduu galatooma Fayyaataa. Fayyataa ulfaadhaa. Daawwattoota keenya hedduu sin galateeffannaa. Egaa waan dubbatamee hundumaa dhageessanittu akkasiin qalbeeffattan akkasiin immoo dubbiin kun haamilee isinitti horu akkasiin saba keessanii fi dhaabbattan hundumti keenya akka dhaabbannu nu gargaara jennee abdii qabna. Fayyaataa sagantaa biraa walitti deebinaa ammasitti nagaan nu jiraadha.